مدة ليلة ما صوبني كيف إني أهوى جيتي كان كيف إني أهوى بوهابي كيف إني أهوى. Hordoftoota keenya amma hospitaala Yooyaatti kutaa haadha manaa Nuhoo Goobanaa itti wal'aanamaatiin jiran aadde Malikaali. Ani kun eegaan dhukkubsadhe torbaan lammaffaadha. Immoo san duraa hunda dhukkuba niin dhooyfadhe dhukkuba kanaan dhooyfadhe. Maali jedhan dhibeen? Dhibeen kaansara harmaatii naan jedhan. Ani haasawee akkana naa godhan akkasaa godhan hin jedhu ani hin hobooda. Hayyummaa keessanii waan gootan godhan jedha. Galatooma ammallee du'aayiidhaan naan dagatiin hin jedhu. Isaanii dhukkubsate mana kootaa natti ulfaate as jiraachaa jira maatii fayyadise. Anamma dhaloonni na guji isiin immoo asii jiddu gala kanaafuu oromummaadhaaf wal bira dhaabbanne. Kanaafuu oromoon ardhaaf burullee akka oromummaatitti akka gaarii akka jaartii sana bira dhaaban namoonni tokko tokko garuu katti himnellee jira. Dhufee cina dhaabbachuun illee uummanni kiyya na bira jira akkuma artiistiin Nuhoo Goobanaa bira dhaabbatee namni hedduun isaanii jajjabeessaa ture sanitti isaaniin illee dhufee yoo bukkee dhaabbatee isaanillee ammallee uummanni Oromoo na bira jira jedhanii. Dhibeen kun waanuma asitti wal'aanamuu danda'a moo kana caalas deemuu danda'a jettanii yaaddu? Don't